obboleessa kiyya maal taate? Saboo dubbiin lakkaa bakka iyyuu jirti. Duuboo hay dubbiin bika iyyuu jirti bar. Allah duuba maali farma. Aw sahibi yaa kiyaan jirumasii tanaaf dadhabee haa kee maal ta'a? Maaltu maal ta'e? Jirumasii tanaaf maal taate haa kee? Wanti argan fuutee jirti haa kenna. Yeroo si tani beeytaa mi'a? Ati waan ta'e inumaa hogguu achi karaa ganda keessanii sanii yeroo hunda asumatti ol deemta maali akkanarra yoo karaa suutii kana dhiyaane? Saboo akkasii miti bara. Jireenyinis qaala wanni waa gaafatanii fi waa wallaaluu afaanumaa wallaalleeti. Haala kanatti maas fuula dhaabbannaa. Sammee kama? Dirqama sambar fuudhuun tuni sammaa akkaasii kana keessaa'u jabaattee jirti yeroo ammaa kana keessatti. Wallaahi namni nu gargaaruuf jiru mootummaa nu dhaabbatus hin jiru. Rakkoo namni keenya kana waliin beekee furmaata godhus hin jiruuti. Warri dubra qabus dubra kaan Ameerikaa faceela. Kaan warruma ala jiru kana waa barbaada. Sana akkasuma dhuguma waan akkanaa kanarraa booda bar namni atis maal taate hojjaan ni jijjiiramna. Ummatti bari Yaa furmaata hojii hojjaan hin baantu. Furmaanni akka ajaa'ibaa kana ta'e maal taate namni harma suudii kana sinatti deemeeti. Egaa ammoo dhiyoo tana namni tokko tokkos kijiba. Deemin boo dhiyoo tana beektaanii aanaan jenne biyyaa tokko. namni dhugaa namaan hin warra. Ammoo gaara kana namni tabbaa dhumne naan jee gaara suudii kanatti kanaafuu tattaadhaa yeroo nammaatu yeroo yaanii miti. Saboo buleessoo namni huutuu waan keessa jiru osoo nii fi namaan hin biraa keessa jiraateeti. Aboo ati as taa'e namaan jaansa. Wanni ati as hin deemin jiru rakkoo kana karaa kanaa numa beekna dhugaadha. Garuu numa dhageenya. Rakkoo kana daran rakkoo nuti keessa jiruutu raamtu. Sana akkasuma Jireenya akkanatti amma qaalee kanatti fuudhaa fi heerumaa keenyaa miti gammachuu keenyaan arganna. Namni haala kanatti jireenya kanaa jiruu danda'u waan qabnu gurgurannee kaatee ofirraa karaa bishaanii sana achi yaanus lubbuu Dalagata akka keenyaa ka dalagatu. Akkasuma bareedaa jiru ta'e fooyyee fannoo. Aboo yaa'uun keenyaa salphaadhaati akkitti yaadu mala doonneeti. Mala keenya haxaawaa kana keessa tattaa'uurra yaanii yoo furmaata barbaannee kan gaariidhaati. Amma ifiifuu soo guddi duraan qarshii lama ture qarshatti ture kiiloon qarshii 50 deemti. Abbaleessoo jireenyi biyya keessatti haadhaa kana gaafana jireenya keenya lubbuu teenyaafuu bakka dhabne. Boodammaas akkanumaanuu fadhii lubbuu teenyaatiitti barbaanna. Dirqama kaanee yoo biyyaa baafanne malee. Furmaanni biraan jiru adii mala dhahiiti dibicha qabaatus. Maal taate qabaatus. Maallaqa xiqqoo tokko beektaa kan walirra kaatee jira. Mootummaan ooyiruu tana ooyiruu teenya tana. Meeqani qabdu? Ati gaafa sana abbaan kee iddoo sana abbaan kee beektaa sumaa'ee waan tajaa. Mootummaan ooyiruu jala haramuu wanta hunda dinnichaa hunda dhaabeetiin iddoo sana. Dinnichaa wanta jimaa boqqolloo kana odumaan qotuutuun dinnichaa hunda jala dhaabee. Boqqolloo tana gubbaa kaa boqqolloo silattuu tamanaa diimi. Dinnichaa kana kintaal lama argadde boo. Maal taate? Ati maatuuf dabbartee waa? Dabbaree boo maal taate? Sanuma hiikaa. Ammas warra keenya bira hin jirtu. Fuudheetiin deeman. Waan isaan gaafa daakuun deemus. Ati narra wayyaa gartee? Maal taate? Ati narra wayyaa? Ati wayyaa adda. Ati narra wayyaa dhis. Amman kesan. Ani ammas jechuuma sanuu akkana kataakatee hin beeku waayee. Ogguun lafa baaraa bira dhaqe. Isaanittiin dho'a hawan irraa dhaabu. Dirqama guus buusan. Ni buusanii ni buusan. Kaasanii ni buusan. Yoo achi kutte buusuun isaanii hin oolamu. Garuu ammoo asumaa waan achi sossoonuu sanuu ani keesha kanaa hin qawwati. Inumaatu yoo nu geessi dhiironni san.
ati dibcha keessa samaan doon. Dibichi ati yeroo ammaa siyoon kaasee abbaadhaa wajjin ololeo. Abbaan kee maal siin jabbaleessa kiyya? Dibicha usteetuma kaaftee haasawaan itti jiru kana wayi quba qabaa inni. dibichaas wayi quba qabaa isin. Ooyiruutiin biyyaa jallaafni musakka. Biyyaa san fuuneetuma jiddoyne achumaan obboleessa kiyya manatti hungoru. Bakee jira sune. Naboo gayyee eegatti saani. Guyyaa wal mariinee gaatiis waan sana margatu. Maala sama. Jireenya ma biyyarraa nu baasa kana haasa'e rakkoon biyyarraa baasa kontaakti nu gootee jirte ammaa kaanee yaanu maal taate yeroo amma yeroo biqilne teenye kaanee ganda warra nama kakeenyaa rakkatee kanaaf mara namni rakkate bar kunutti awwame qotu rakkataa kakeenyaatti illee dabnuti walumaanuu furmaata rabbi nu godhu beeknaa saayiba walii kaanaati geelee laatu ooyirummaan teenya tunu ambar yoo wanti dhabe baay'een deemanii ooyirumaa wee ammoo waan yaadamuu waan dhabnu kaanee biyyaa baanee achi gara galle amma dibar dirqama dicha keessa gurguruun dirqama sirratti khalaas dirqama goone amma abbaan waan bareedaa ta'u ifu afaan gubane hangoo chire itse bibi ilma kiyya kana sin jechuudha irraa lolo innu sanni laatame khalaas ara guyyaan baad ara guyyaan barra ala demo istina sa ala guyyaan guyyaan silaa gartee magaalaa teenya dhaqannoo guyyaa maaliif jira ya isnina ba isnina khalaas isnina eessa buun eessa geessin islam sokuma geesse ejin no gubbe ka jiti sokuma geesse ejin no argaji ajoo makina jëm to rawa horre tume ana bo inshallah taala rabbi no ala biso duai qurne ti gatenye nama ka kanya bire deine abu ati sero rakata jate nama rakata rabbi duai sani ke balafi nama iman turre jiru rabbi duai sani ke balafi duai walin godanneti tattafi gone jijjiirama biyyatenya kana tirra walin lalle biyya nama dene jijjiirra rakkoo jirtu tan keessa furmaata siida mala illaanu rabbi miilarra nu haa riski tenya wal arda farashna akka baanu saneti bakka jisin jirtutti barbaaneti waan keenya riski rabbi riski nu barbaanna akkasi kaabee sigale yaada keenya kana bakka itti goone warra yaadni isaa galmagee rabbi nu haa godhu hal kao maarre ausla al yaw ya akka kana rabita wala garta bar karam kun sila dala gudala giyan jana malen ile sira gabuwa dala jaxaw yow mata dala urma karana mo fusanu warra karana onjem warri dallala kono dallala dana malka ya wana kadala si para kana na maganji tuwan lakan dalan biyita na kajan diem biyita abo tanuma ya ilala dala barniya na ci jannan isi diem tu yom adi yom da geise abo hob me tanuma ni gaban dalan bi geise takam diem kana abo ara di abo babu ma suji ti do inam alla kafiyete tan arka kabje dim tane ga botai dua otu me jero makane nu faida nabdu jaqadwa faida hobbo jero makane brown de hane ga hatta ti bale jadi lu jaro 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 Uji dan ko karas deh sekarang uji rata. Hah? Uji dan. Yo isa wana ma chwa tono akami diam nan. Kami diam dan Apa? Ada ko dala nan tira ti mina demo de nyama kan demo. Wah undau. Dirada lah kem tukaran suci. Adi dak ko waktu. Aku mah den tudang tani. Wal mana kata sana nu aja. Rumah nak kata luka. Nu aja nan. Assalamualaikum. Mal ko dito dan mari makada dapat tanamo. Aku nak cisinagu. Akana ma rakate garte war dabatu. Malah wallahi cuma dapat sih. Male mala. Nambo kuni silalu video tana. Ganti ganti saniti sinar ke tara. Male sinaju warra ijat. Dan kita biar apa tadi mes? Allah. Ko ani si juta nami. Hah? Miskin mah biar anu bahasa ikam. La ilaha Sekiru maafi wala wallahi bi akada ma biar bahasa. dapat matu sendiri malam matu sendiri bisa. Awal nutis ya. Formata bil muka wallahi. Aku mah formannya kayaknya gerta. Nutis sekarang as biyetnya kaisa asdisi. Gov ya nak kalas bara gama. Nuti sa kamar da Aras pada sudi. ber.
Akasi maaliif si jirreefu? Yaa isinis yoo ga'e hojii anaami inshallah wallahi harkool qabanneetiin ammaan tana ni anaami inshallah ammee nuti hayaanu karaa asmaanii karaa manaa yaana ganama zubiini makiinarraa makiinaa achumarraa warra inshallah wallahi hundulooliin dhumnoo nuti moo baara isinii garagalla Akkami amannee sin jala yaane reebiin. Akka itti yaadamu nuti obboleeyyanuma keessa obboleeyyan keessan nuti waan takka wanni isin goonu jirtu nuti amma kanattis waliin gartee sadii baay'ila walii taane waan nurra gaa waliin hamilannee waan taata irratti waan beeknuuf waliin harka tokko wal qabannee yoo waliin bakka geenyu yoodha. Isinii eegumaa kan rakkoo akka keenyaa kana qabaatan rakkoo kana keessa waliin yaanii furmaata walitti yoo goone jechumaaf malee. Eewwa furmaata waan nuti taanu. Akkuma nuti taanu ta'a. Nuti beelatan rakkanii rakkatan. Waliin duunuus walumaan bakka takka dhufna malee. Wallu baanus inshallah walumaan achi baana. Bata nuti rakkumaa tokkoon oofee akkanatti nu rakkisee. Waan takka rakkisee kottaan hawaasa amma kanaafuu waan takka. Akka beektan amma Mana galleeti wal margannee haala itti deemanii fi haala karaa kanaatti itti raawwannee yaali tokko godhanneeti karaa eega yaadni keenyaa fi deemsi keenya gosa tokko tahee karoora keenya tokko tahee godhanneeti waliin bakka takka guyyaa yaanuus boruu yaanuu jennees gisee waan marii teenya amma marii teenya tartiiba goonee jirra duraanuu filannee bisa fixanne amma maata kan hundafne jechuudha eewa ganama makiinaa qorreetu yaa jira makiinuma qorreetuma yoo mana yoo taatu waa'ee godhannee eewa du'ama boruu makanattu خلاص makiinaa qorree waliin bakka amma waan saaqamaa Nusubudha biyya bahuu keenyaatu baffacahuu keenyaatu rakkoof jaare galma. Biyya bahuu keenyaatu baffacahuu keenyaatu rakkoof jaare galma. Nusubudha biyya bahuu keenyaatu baffacahuu keenyaatu rakkoof jaare galma. Biyya bahuu keenyaatu baffacahuu keenyaatu rakkoof jaare galma. Biyya bahuu keenyaatu baffacahuu keenyaatu rakkoof jaare galma. Biyya bahuu keenyaatu baffacahuu keenyaatu rakkoof jaare galma.